Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Ameen. Sinkisaara ji'a Fulbaanaa, Fulbaana 12. Fulbaanni 12 guyyaa yaaddannoo hangafa ergamootaa qulqulluu Mikaa'eliiti. Guyyuma kana Waaqayyo gara raajaa Isaayyaas mucaa Amoositti isa erge. Isaayyaasiinis dhiifama isaaf godhee gara mootii Yihuudaa gara Hisqiyaatti isa erge. Akka Waaqayyo dhiifama isaaf godhee dhibee isaa irraa isa fayyisee umurii isaa irratti waggaa 15 dabaleefis akka itti himuuf ajaje. Haadha manaa fuudhee hamma Minaasee godhatutti akkasuma ta'e. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nunis kadhannaa ergamaa kabajamaa qulqulluu Mikaa'el kanaan nu haa fayyisu bara baraan. Ameen. Guyyuma kana yaa'iin episkooposotaa guddaan magaalaa Efesoonitti ni taasifame. Yaa'iin kunis yaa'iiwwan gurguddoo keessaa isa sadaffaadha. Yaa'iin kunis kan taasifame ilmi Tewodoosiyoos guddicha Asqeedos kan godhatu Tewodoosiyoos xiqqicha mootii ta'ee waggaa 20ffaattidha. Sababa yaa'ii sanaanis kan ta'e hangafa Phaaphaasii biyya Qusxinxiiniyaa kan ta'e Nistuuridha. Innis dogoggoraan akkas jedhe: Giftiin keenya dubroo Maariyaamiin Waaqayyoon foon uffattee hin deenye. Isheen nama deessee ergasii ilma Waaqayyoo isa keessa bule. Foonii wajjin waloomuudhaan tokko hin taane. Eeyyama isaatiin irra bule malee. Kanaafis Kiristoos amala lamaa fi fakkeenya lama irratti kan jiraatu amantii Nistuur isa abaaramaa fi gantichaa sun kanadha. Abboonni waa'ee isaatiif walitti qabaman kunis isa wajjin wal falman. Qulqulleettii durbee Maariyaam irraa kan dhalate Waaqa akka ta'e dubbii ergamaa Gabri'eeliin guyyaa misiraachoo itti himerraa ragaa fuudhanii itti argisiisan. Akkas kan jedhu: Waaqayyo si wajjin jira. Kan sirraa dhalatu jabaa aangoo qabeessadha. Ilma Waaqayyoo jiraataas ni jedhama. Dabalataanis kunoo durbi durbummaadhaan ulfooftee mucaa dhiiraas ni deessi. Maqaa isaas Amaanu'eeliin jetti jedhee dubbii Isaayyaas raajii isa irratti dubbate. Lammaffaas Isseeyii irraa sanyii bakkaa ni bu'a. Innis abdii saboota baay'ee ni ta'a. Dabalees hangafti Phaaphaasii Iskindiriyaa qulqulluun Qeerloos ni abboome, ni gorses. Akkas jedhanii ni hubachiise. Amalli waaqummaa fi namummaa Kiristoos erga waloomanii booda addaan hin ba'anii amala tokko ta'anii bara baraan jiraatu. Kana manne nama kan ta'e Waaqa jechi amala tokkittiidha jenna. Nisxuroos gantichi garuu yaada isaa badaa irraa hin deebine. Muudama isaa irraa molqanii akka saariyan itti himan. Inni garuu tokkummaa yaa'ii sanaa hin fudhanne. Kanaafis muudama isaa irraa molqanii abaaranii mana kiristaanaa irraa fo'anii ari'an. Misrii gara olii deemee achitti arrabni isaas gadi rarra'ee akka saree arraba baasee du'a gadhee du'e. Abbootiin episkooposonni 200 kunis amantaa ni jabeessan. Qaboo yaa'ii kana keessattis akkas jedhanii barreessan: Giftiin keenya durbee Maariyaamiin isheen nama kan ta'e jecha Waaqayyoo kan qaama qabu fooniin isa deesse. Kana booda sirna dambii tolchanii seera baasanii barreessanii amantootaaf kennanii. Nutis karaa jireenyaa fi fayyinaa irraa akka nu gaggeessuuf Waaqayyoon haa kadhannu. Galannii fi ulfinni isaaf haa ta'u bara baraan. Ameen. Guyyaan kun guyyaa yaaddannoo wareegamaa Afliyaa'oos fi fudhatamuu foon isaati. Guyyaa yaaddannoo hiriyoota isaa kan biyya Iskindiriyaattis. Sugni isaanii nurraa bulu bara baraan. Ameen. Guyyaan kun guyyaa yaaddannoo wareegamtoota Luyiraas fi Baaleenikoos. Guyyaa yaaddannoo Iyyaaqeemii fi Haannaa. Warra Roomaafis Isxifaanosiif guyyaa kana guyyaa ayyaana yaaddannoo isaa godhuuf sugni isaanii nurraa bulu bara baraan. Ameen.
Abbaa keenya samiirra kan jiraattu maqaan kee haa galatamu mootummaan kee haa dhufu jaalalli kee samiirra akkuma ta'e akkasumas lafarratti haa ta'u soora keenya har'aaf ga'u nuuf kenni yakka keenyaas nuuf dhiisi nutis kan nu yakkaniif akkuma dhiisnu qorumsaatti nu galchi hamaarraa nu oolchi malee mootummaan kan keetiyoo humnis galannis bara baraan amiin yaa giftii keenya dubaroo maariyaam nagaa ergamaa gabriel qulqulluutiin nagaa siin jenna yaada keetiin dubaroodha foon keetiinis dubaroodha yaa haadha waaqayyo siif galanni haa ta'u ati dubartoota keessaa kan eebbifamtedha firiin gadameessa keetiis kan eebbifamedha kennaan kan guutamte gammadi waaqayyoon si wajjin jira jaallatamaa ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa araaraa fi dhiifama nuuf kadhadhu cubbuu keenyas akka nu dhiisuuf hanga bara baraatti amiin galanni haa ta'u abbaaf ilmaaf hafuura qulqulluu bara baraan